bulchiinsa magaalaa Hirnaatti sirni ayyaana Iidaa bara 2014 fi 20 haala adda ta'een kabajamee ooleetti jira. Jarratti hirmaachuudhaan sagantaa kan taasisan Sheeka Ustaaz Sheek Abdallaa Sheek Ibraahimii fi loltoonni aanaa fi bulchiinsa magaalaa Hirnaa hundinuu hirmaachuudhaan achirratti argamaniiti kan jirani. Hawaasni aanichaa hawaasni magaalaa Hirnaattii fi aanaa Tuuloodhaan jaarran tana bifa adda ta'een sirna kana kabaju. namni addunyaa irratti jannata addunyaa seenee jannata akhiraa kanaa wajjin ta'ee hir'aa kamtu sirrii miti karaa sheekanii dhiyaatee yoo birate qofa yeroo akka dhimma islaamatti namni marii dhimmoota islaamummaa gubbarraa ilaa gafatti warra haqiiqaa sirriitiin jaarame fuullee aduma keessa jiru warri paawula guddaa qabu Dalungo ya Rabbi si male hinga barru malo isa inchalu isa nufayize qalbi ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Oromeetti jira Eid Mubarak